ragaa kanatti wanni wal gargaaruu dandeenyu yoo jiraate seerri ragaalee kana qulqulleeffatu hawaasa sanirraa jechuudha. Ragaa ni fidan, ragaa fidadhu jettaan. Ragoota kana hoggaa fidan duuba deebitee namni amantaa qabaa mire asin amma idilee murtii idileetii wajji teessan hundaaf isinitti walqaasasa warreen amantaa kiristaanaa ta'us amantaa muslimaa ta'us hawaasa isaatirraa deebitee duuba jechuudha. Erga ragaa fidan ragaa san qulqulleessanii namni kun amantaa isaatiif dalagaa dilii hawaasni diliidha jee itti amanu safuu hawaasni safuudha jee itti amanu nama kanarraa mul'atee jira jee waan qulqulleeffatu ni qaba manni murtiidha. Dhugaadha galatoomaa manni murtii kun waanuma yoon achitti abbaan seeraa dandeeqa nama san sobsiisuu danda'u ta'e waan akka matiitu kan abbaan seeraa dhaddachatti gaafidha yookiin ammoo garee walii badansuu gaafii qaxxaamuraa jedhanii jira. Gaafii sani yoon akka sobsiisuu danda'e malee duuba deemnee qorannu miti. Nuuf dhoorkadha waan ta'eef amma abaluu ganda keessatti hijibaadhaa osoo hin beeku ragaa dhabee waan daddachaa dhufu wama ajjiru kana isa qoradha malee waa'ee dubbee isaa waan nagalchi hin qabu. Akkasirratti akkasi. Waman beeku kanan kanuma abaluu kun tuuraa beeku haadhaatti hin jiruun dhufeetu nan taa'ee tokko wamachirra jiru wama namni himate akkaatuma namni sun dhimma san ragaatti baafachuu jiru laalee qulqulleessa malee usboo teettuudha duraan dura teettuudha jee asirratti qabeetuma dirqii godhatee dhoorkadha akkasirratti waan ta'eef. Kanaaf duuba san hin deemnu wanni yeroo hedduu hawaasa jaarsolii biyyaati abbootii amantaa kana biratti ergaa dabarsachuu barbaadnu wanni kun akka achitti nurraa hafuuf bar namni wanni abukaattoo bitatuuf tokko afaan seeraa kana beeku amma akkaataan naafati seera biyya kanaatti beeknu fi akkaataa seera amantii naafatitti beeknu addaatti ati dhimma amantii irratti hubannoo gadi fagoo qabda ani dhimma seera irratti hubannoo akkasumatti hin qabu. Wanni abukaattoo bitataniifu dhimma tottolchitee faabrikeet gootee waan hin jirre akka nama jiruu gootee fittee waan hin jirre malumaati tolfattee keessa deessu kana namni abukaattoo si bitatee waajjira lafaatti wajji waltee kaartaatti baafatee sirriitti murteessee sinii baasa. Nuti immoo akkamitti kana gootan nu galchi nuti yoon ati dandeessee nama san caaltee sobsiiftee nu biratti nu amansiifteen alatti nuti ittiin dabartu. Musikin dabarru sobsiiftee namni kun ragaa sobaatii ragaa sobaatti qindaa'ee kan jiru yoo latin wajji qabsoottee mana murtii amansiifte tarkaan birratti hin fudhannu sanboota ragaa sobaa balleessu irratti dubbisanii ittiin deemu. Garuu ifumaa jechuun waman gartee ganda keessatti biyya kophee itti dabree waan gartee dhimma kanaan waliin qaban dabree osoo wanta fayyadamaa gaafa booduu tokko turtee ragaa baate jennee itti dubbachuun ni dhoorkama jechuun akka nama mirgisan garee san dhiibee ta'an garee inni dhufee ibsan. Garuu seeraaf hijiba fageessuudhaaf ragoota kanaa afaan isaanii muruudhaaf gandi hundi araddootaan jira jaaramee jira gandi akka mootummaattis jaaramee jira. Biyyi hundi manguddoo nama dhugaa qabdi. Namoota ragaadhaaf dhufu kana namoota biraa yaamtee namni kun ganda san keessa eenyu jaba eenyu amanama jedhanii yaamanii abaluu kana ganda kana keessatti akkamiin beekama hoggaa jedhan nama safuu beeku beeka shari'aan islaamaa nama gartee adila jedhu nama adilii jechuun nama dilii kabaa'ira waan amantaan isaa keessa dilii gurguddoo jiru irraa fagaatu ka dilii xixiqqoo irratti hin dawaamu nama safuu hawaasa keessa jiru sana hin cabsine hatta amantaa itti dalagee nama arrabni isaa safuun beeyne illee wote ni salaatanii soomman waan hunda ni godhe nilleen kijib biin safuu cabsa namtichi ragaadhaaf sila akka seera shari'aa islaamaatti dheeyfamuu qabu namtichi akkana kun kanaaf warri dursan warri gaafa islaminaadhaan bulchan san hayni isaanii haga ammaatu warra haqaan bulche jee wanni beekameef waan akkanaa kana ganda keessa firraa qaba. Egaa achi wanni kun wal guurrattee dhuftee mana seeraa dhuftee bichi seeraa uuma seerri jee godhuu malee wanni godhuu danda'u jiru. Kijibaas eebbi beekaa ragaan baane ragaan kun faragduudhaas ni beekaa ragaa bee ulaagaa waan seerri jiru keewwataa qofa guuttannaan ittumaa qofa. Caasaa tokko lamas caasaa gandarraa wanni murtii kun akka waajjiraalee biratti caasaa ardoota hundarraa hin qabnu. Caasaa hin qabnu caasaa dhagaa mana murtii aadaa kan sunis waa dhimmoota aadaatii wajji wal qabatan laala malee kallattiidhaan dhimma seeraa abbaan seeraa yookiin immoo bira dameen ija ardara naaf hin jirtu. Silaa osoo ardarraa akka amma caasaan gabbuudha kanatti shi qabaadde dhimmoota akka amma isin jettanii kana ni qulqulleessina ture. Amma humnichi teenya achi nu qulqulleessu. Akkuma nama guyyaa kana guutuu ta'ee maal nu godha? Ati seeni nan dhaggeeffadha. Ati seeni nan dhaggeeffadha. Takka achi dabree amma dhimmoota akka sadarkaa amma isin jettanii kanatti hin dhaqqabne jechuudha. Namootuma kana abaluuta kana godhee kan irraa sireesse abbaa seera kana godhee kanuma ajjiru kana yoo
qulqulleessu kanumatti nu wala guyyaa guutuu akka sadarkaa gandatti gabbuunee kana qulqulleessinaan xiqqisho ulfaatadha nuti wanni gochuu hin jiru sadarkaa gandatti yoon marii akkaatu jiraatte dhaynee hubannoo irratti ni kennina waan kana hin godhina hawaasa kana of keessaa baasa nama sobaarra qabe abbootaa keessaa baasa akka inni masgiidallee dhufnee salaanne godha yookiin ammoo gaawwan didee wanti godhanii jiru qabrii keenyatti awwaalamtu booti alaabaa munaafiqaatu sirra argamu jira sirraa jenii dhiibbaa akka hawaasni keenya kun akka amantittis akka hawaasummaa abbootattis akka irratti geggeessu dhiibbaa alkallattii geggeessina hubannoo hawaasa kanaa uumne jechuudha. Bifa kanaa yoon deemnee hin buufne malee asumatti yoo mana murtii qofaatti dhiifne hojiin taasiin nu dhuftu tun hedduu yeroo argannee dhimma kana qulqulleessinee hanga gandatti jala gabbuunu hin argannu yeroo kanaaf nuti hundi gahee dirqama qabna nuti hundi jechuudha yeroo ragaan sobaa babal'atu amantii teenyatu badaa jira jechuun sheekotillee nu beekuu qabdi amantii teenyatu badaa jira hawaasni dhufee ragaa walirratti qabuunis hawaasuma islaamati nama amma lafa ganda keessatti walii gurguree walirra deemu isheen ganda keessatti wal qabu wanni kun dhoorkaadha waan kaleessa walii gurguree walirra deemuun dhoorkaa gad dhaabbatu ishee manguddoo fi sheekotii itti baasee dhoorkuun gahee dirqama keessanii nu anamma akkasii dhorkuu hin danda'u seerana dhorkuu waan ta'eef dhorkuu hin danda'u dubbii afaanis bahuu hin danda'u hanga dubbiin naa dhuftutti afaan bahee ganda keessatti dubbachuun dhorkaa ollaa kiyyamaa baadagee fedhe waan jiraatu akkuma gartee hawaasummaatti walitti araarsuudhaaf na yaala sanii alammoo itti wanni hin jiru yoon ollaa hute dhimmicha nama ollatti akkasii dubbadasa yoo mana murtii dhufe abbaan seeraa ta'e dhimma salaaluu hin danda'u dhorkaa waan ta'eef achitti manguddumaan haasee takkaama dubbii isaanii sannan beekan ta'e asitti seenee dubbii salaaluu hin danda'u uumama waan hin ta'eef har tokkotti jallachuu hin danda'u. Akki seerri jiruu fi akki dubbiin namni itti fidatu sun adda adda namni walirra himachuu beekan kanuma dhugaa qabna kanaatti dhugaa fakkeessa isitti fidatu. Ati immoo waan dhugaa kan asitti beektuuf waan inni fakkeessa kana asitti jallisuu dandeessu. Kanaaf wanni kun yaachisaadha waan ta'eef haala yaachisaadha. Akka hawaasa musliimaa tokkotti araddoota hundarrattuu dhimma kana akka irratti nuuf hojjetan isin gaafanna galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah. Ifama namoonni gaafii qabaatan yoo jiraatan ijoon kabajamoon abbaatti dhufanii asitti argamanii